Online irra teessanii akka namni online irratti isin hin argine yoo barbaadan akkaataa online WhatsAppidha, online Messengeradha, online Imoodha, online Telegiramadha dhoffattanii online irra teessanii immoo isin waan barbaadan fayyadamtanii akka immoo namni gonkumaayyuu online irratti hin argine gochuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwatan kiyya waan kana kan baay'een argeetti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqaba namaa turan argata. Hayyee daawwatan kiyya aappii tokko gadi buufachuu isin barbaachisa. Aappii kanaas gadi buufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii irratti tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii irratti michuu joobis jettanii barreessanii michuu joobis achi booda michuu joobis kan jala sanii baasirra tura tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com hojii waan tura tokkoof kilikni gootu ammallee haala kanaan teessifidha asirra ta'e kooni sarchii tura tokkoof kilikni gootu bakka sarchii irratti qubee fa na daa barreessanii achi booda sarchii fuuldura hanti kilik gootu sarchii gootu achi booda ammallee haala kanaan suuraa kan seenidha suuraa kan tura tokkoof kilikni gootu achi booda aappii gadi buufachuudhaaf tura oltaa gadeemtu oltaa madeemsa manumaati achi booda dhumarratti kan abdii mana kan barraa aappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood kan jetturti daawulood san tottaniiti aappii kana bilbila keessatti gadi buufatanii hayyee daawwatan kiyya aappii kan buufatanii yeroo galtan aappiin kana haala kanaan siif banama WhatsApp irratti raatii ni guutu Messenger irratti ni guutu Telegram irratti ni guutu Imo irratti ni guutu waan online isaanii dhufachuu barbaadan hunda raatii itti gootanii asirratti next kan kilik gootanii achi booda aappiin kana haala kanaan siif banama amma booda namni online WhatsApp irratti online Messenger irratti online Telegram irratti online Imo irratti isin argu jechuudha isin aappii haara galtanii meseejii namni isiniif barreesse yookiin immoo meseejii namni isiniif erge asirra galtanii ilaaltanii namni san biraa immoo ilaalamee jiran jedhu meseejiin online irra WhatsAppiin keessan yookiin Telegiraamiin keessan hin agarsiisu jechuudha haala kana online keessan dhuffatanii fayyadamuu dandeessu.